Ashamaa hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu. Har'a deebi'ee dhufee jira. Aappii baay'ee jaalatan tokko isiniif dhufee jira. Aappii baatirii keessan sirriitti dhibbatti isiniif qusatu jechuudha. Aappii kana ani baay'ee jaalladhee jira. Isinis buufadhaa ittiin fayyadamaa baay'ee jaalatan jedhee abdii qaba. Okay, hordoftoonni koo duraan dursee YouTube qaba. YouTube kiyya Oro MP4 jedha. Oro MP4 jedhaatiin barreessaa search godha. Akkasuma subscribe godha. Wanta ani gadhiisu hundaayyuu kan jaalatan ta'e like naaf godha. Osoo like hin godhin bira hin dabrina. Okay, sorry. Kunoo akkanatti Oro MP4 gubbaratti tokko farratti dhufa. Kunoo isa kana jechuudha. YouTube kiyya seenaatii laalaa subscribe godha. Kunoo mallattoon isaa suuraan kiyya irra jira. Akkasuma gara gadi deemaatii aappiilee gara garaa kan gadhiisee jira. Aappiilee kanneen hundaayyuu laalaatii itti fayyadamaa buufadhaan yoo kan jaalatan ta'e wantoota an gadhiise hundaayyuu like naaf godha bira dabra. Okay, hordoftoonni koo amma gara aappiitti isin deebisa. Duraan dursee aappii kana buusuuf Play Store seentan. Play Store seentanii fast charging jedha. Akkasuma kunoo fast charging. Okay, isa kana jechuudha aappiin. Isa kana install gootan. Ani install godhee waan jiruuf isin install godhaatii itti fayyadamaa. Kunoo ani open jedhee seenaa. Kunoo aappii kana wantoota hedduu qaba dhugaa baay'ee jaalatan. Aappiin kun Brightii bilbila kennaas ufumaa isaatii hir'isa. Brightii bilbila kennaa kan chargii fixuu fi kan ija kennaafis rakkoo fidu jechuudha. Akkasuma ammoo aappiilee garaagaraa kan background ofii isaaniitti dalagan, aappiilee background dalagan nuuf dhaaba. Fakkeenyaaf aappii tokko bannee seennee nuti keessaa baana. Erga keessaa baane garuu nu keessaa baanee jirra hin dalagu jenna. Aappiin sun garuu dalagaa jira. Aappiin sun dalagaa jira. Akkasuma daataas fixa aappiin sun jechuudha. Akkasuma immoo baatirii illee baay'ee fixa. Baatirii keenya baay'ee nurraa fixa. Kanaafuu aappii kana dhibbatti itti amanaa buufadhaa itti fayyadamaa. Aappiin kun rakkoo tokkos hin fidu. Bilbila irratti illee ta'ee wanta tokko irratti anis itti fayyadamaatiin jira. Baay'ee jaalladhee jira. Okay, mee amma gara seetingii isaatti deemna. Seetingii isaa kunoo gubbaa kanatti akka argitanitti isa kanatu hidhan jechuudha. Seetingii isaa tuqee sanbooda kunoo akkanatti nu dhufaa. Sanbooda kunoo isa charging optimization jedha. Isa kanatu hidhan kunoo. Isa kana gattuu hidhanii ibsitan on gootan kunoo. Akkanatti on gootan. On hoggaa gootan garana isin fidaa jechuudha. Usage data access jedha. Garana nu dabarsa. Sanbooda aappii san sohixan jechuudha. Aappii dursaatan kunoo isa kana jechuudha. Fast charger. Isa kanatu hidhanii gattuu hidhan. On goona jechuudha. Isallee gattuu hidhina. Sanbooda on goona kunoo. Okay, on goone amma duubatti deebinaa jechuudha. Duubatti deebinaa. Hoggaa duubatti deebinee ammas akkanatti nuu fidaa. Akkanatti nuu fidaa. Smart charging isa jedhu kana jechuudha. Smart charging isa kana jechuudha. Isa kana ammas deebinee on goona. Iddoo kanatti on goona. Laalaa baay'ee salphaadha. Kunoo on goone. Aappiin kun baay'ee dhibbatti dalagaa. Itti amanaatii buufadhaa ittiin fayyadamaa. On erga goone booda amma aappiin kun kunoo dalagaa jalqabee jira jechuudha. Aappiin kun dalagaa jalqabee jira. Dhibbatti chargii qusata isiniin jedhee jira. Kanaafuu kana booda rakkoo charjiitiin miidhamuun hafee jira. Charjiin narraa fixaa akkana ta'a jechuun hafee jira. Kana booda jechuudha. Hundi keessanuu buufadhaa itti fayyadamaa. Anis baay'ee jaalladhee jira aappii kana. Aappiilee kanaan dura isin barsiises YouTube keessa seenaatiin aappiilee garaagaraa jira. Hundaayyuu laalaa. Akkasuma ammoo gaafii yoo qabaatan naaf barreessaa. Gaafii yoo qabaatan isiniif deebisaa. Akkasuma warroonni kanaan dura na gaafattanii isiniin deebistan jiran naaf fakkaata. Anis biizii ta'ee ture. Dhiifama isiniin jedhaa hundi keessanuu share godhaatiin like naaf godhaa wantoota an gadhiise. Akkasuma ammoo gara Facebook keessanii YouTube irraa share gochuu dandeettan jechuudha. Galatoomaa hordoftoonni koo yoo gaafii qabaatan na gaafachuurraa duubatti hin deebiinaa. Subscribe naaf godhaa. YouTube kiyya nagaan naaf tura.